Ashama harka fuunee hordoftoota fi daawwattoota Anoolii Global Media oduu guyyaa irraatiif qindeessine qabannee dhiyaannee irraa oduu wajjin anjaatanii abdii. Godina Harargee lixaa aanaa Habroo magaalaa Galamsoo keessatti guyyaa kaleessaa uummanni hoggantoota aanichaa mormuun hiriira bahuun dhaaddannoowwan adda addaa dhageessisan. Guutuu gabaasa kanaatiif Tolchaa Huseen waan qindeeffate qaba. Godina Harargee lixaa aanaa Habroo magaalaa Galamsoo keessatti guyyaa kaleessaa uummanni hoggantoota aanichaa mormuun hiriira bahanii dhaaddannoowwan adda addaa dhageessisan. Jiraattonni aanaa Habroo jijjiiramaa har'aa kanaaf lafee dugdaa ta'anii osoo jiran sadarkaa aanaa Habroo fi bulchiinsa magaalaa Galamsootti haaromsi taasifamuu dhabuun kan isaan dallansiise uummatii karaa nagaatiin sagalee isaa mootummaatti dhageessifate. Uummanni kaabinoonni kaleessaa diina waliin isaan miidhaa turan akka irraa jijjiiramaniif manguddoota filatanii godinaa fi naannootti ergatanii rakkoo isaanii qaama olaanaaf dhiyeessaniiyyuu himannaa isaaniitiif deebii osoo hin argatiin hafan. Mootummaan gaafii kennaaf gatii laachuu diduun akka karaa nagaatiin hiriira baanee sagalee kenna dhageessifannoo nu taasise jedhan namooti nuti magaalaa Galamsoo irraa dubbifne. Dhaadannoowwan hiriira kana irratti dhageessifamaa turan keessaa muraasni itti gaafatamaan waajjira poolisii aanaa Habroo kan ta'e Tamasgeen Kadiir hoggansa irraa haa ka'u, kaabinoonni maqaa qeerrootiin uummata saamtuu nurraa haa dhaabbattu, haaromsi sadarkaa oliitti jalqabame nu biras haa ga'u kan jedhu ture. Hiriirichis nagaan xumuramuu namooti aanaa Habroo magaalaa Galamsoo irraa dubbifne Anoolii Global Miidiyaatti himanii jiru. Lammiileen shira diinaatiin Sumaalee irraa buqqa'anii godina Baalee aanaa Sawweenaa ganda qillisaa qubatan rakkoo bishaan dhugaatii hamaaf saaxilaman. Godina Baalee aanaa Sawweenaa ganda qillisaatti buqqaasifamtoonni naannoo Sumaalee irraa dhufuun achi qubatan rakkoo bishaan dhugaatii hamaaf saaxilamaniiru. Buqqaasifamtoonni kunniin erga achi qubatanii waggaa tokko kan caalan yoo ta'u, hanga ammaatti karaa mootummaatiin gargaarsi gahaan kan godhaminiif ta'u Anoolii Global Miidiyaaf himanii jiru. Wayita ammaa kanattis rakkoon hamaan bishaan dhugaatii itti jiraachuu nuuf ibsuudhaan konkolaataaleen gargaarsa ummataatiin bishaan dhugaatii akka itti isaaniif dhiyeessu bitamee tures yeroo ammaa gommaa ittiin deemu fixuudhaan kan dhaabbate ta'uu kaasanii jiru. Rakkoon keenya kun xiyyeeffannoo mootummaa akkasuma bulchitoota godinichaa fi aanichaa dhabuun daran miidhamaaf akka isaan saaxileef dubbatanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon kallattii garaagaraatiin bosona keessa ture bahee koree teeknikaatti of kennaa jira. Guutuu gabaasa kanaaf Tolchaa Huseen waan qindeeffate qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo kallattii garaagaraatiin bosona keessa ture bahee koree teeknikaatti of kennaa jira. Waboon yeroo bosona bahee koree teeknikaatti of kennu hawaasa Oromootiin simannaan gootaa taasifamaafii jira. Guyyaa kaleessaa waraanni zoonii lixaa hangi murtaa'e aanaa Mansiibuutti kan simatame yoo ta'u, guyyaa har'aas aanaa Beegii, aanaa Baabboo Gaambeellee fi aanaa Giddaa Ayyaanaatti simatamaa jira. Waraanni kun kan bosonaa bahee ajaja waajjira dhaaba ABO irraa isaaniif kenname hordofuun yoo ta'u, koreen teeknikaas bu'uuruma waliigaltee mootummaa fi ABO waliin taasisaniin waraana kana simataa jiru. Guyyoota sadiin as deeman keessatti ABO'n hundi simatamee karaa mooraa isaaniif qophaa'etti ni gala jedhan walitti qabaan gumii abbootii gadaa Oromiyaa Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatoo. Lakkoofsa uummataa fi manaa sadarkaa biyyoolessaatti lakkaa'amuu irratti sabni Agaw seeraan akka lakkaa'amuuf afooshaan Agaw beeksise. Ammas guutuu gabaasa kanaa Tolchaa Huseen akka itti aanutti nu biraan ga'a. Lakkoofsa uummataa fi manaa sadarkaa biyyoolessaatti lakkaa'amuu irratti sabni Agaw seeraan akka lakkaa'amu afooshaan saba Agaw beeksise. Damee saba kush kan ta'e sabni Agaw baroota hedduuf eenyummaa isaa kan jalaa saamamaa turee fi eenyummaa isaatiin akka qaanfatu kan taasifame eenyummaa isaa kabachiisuuf afooshaa sadarkaa sabaatti ijaarrachuun eenyummaa sabichaa sadarkaa baduu irra gahe irraa deebisuuf hojjetaa jira. Afooshichi uummanni Agaw bu'uura seera biyyattiitiin mirga afaan ofiitiin barachuu fi biyyattii irratti qixa fayyadamuu qaba jechuun ibsa baase. Dura ta'an afooshichaa obbo Alamarraw Yirdaa ibsa miidiyaaf kennaniin lakkoofsa uummataa fi mana amma gaggeeffamuu jiru keessatti uummanni Agaw seeraan akka lakkaa'amuu qabus beeksise. Gaafii uummataa Agawtiif furmaanni kan argamu sabichuma mataa isaa waliin mari'achuudha. Sabicha immoo kan bakka bu'e koreen afooshaa waan jiruuf koree afooshaa kana waliin mari'achuun barbaachisaadha jedhan. Afooshichi dhaabbilee gaafii saba keenyaatti amananiif deeggaran waliin wal ta'ee dalaguuf fedhii akka qabus beeksise.
በደርግ የመጨረሻው ቆጠራ ላይ 18ኛ ተራ ቁጥር የነበረ ነው። 80 ምናምን ብሔረሰቦች እያሉ 18ኛ የነበረ ብሔረሰብ በ98 ዓመተ ምህረት በተደረገው ቆጠራ ቅማንት የሚባል የለም ተብሎ ተሰረዘ። ስለዚህ ቅማንቶች አለን፣ እኛ አለን፣ ቋንቋችንም አለ፣ ባህላችን አለ ብለው በመቅረባቸው በወቅቱ አዎንታዊ መልስ መስጠት ህገ መንግስቱ የሚፈቅደውን መብታቸው መጠበቅ ሲገባ የኃይል እርምጃ በመወሰዱ ከዛ እያደገ የመጣና ለበርካታ ጥፋቶች የዳረገ ሁኔታ ነው። ይሄ ድርጊት መቆም አለበት ብሎ ብሔራዊ ሸንጎ ያምናል። የመፍትሄው ብቸኛ አካል የህዝቡን ድምጽ መስማት ነው። ከህዝቡ ድምጽ አንዱ ደግሞ ኮሚቴው ነው። ኮሚቴው ጋር መነጋገር ነው። ኮሚቴውን ህጋዊ አድርጋችሁ ከኮሚቴው ጋር ተነጋገሩ እያልን ያለ ነው። Rakkoo nageenya Wallagga Lixaatti tureen meeshaalee waraanaa saamaman deebifamuu komaandi poostiin godinichaa beeksise. Gabaasni guutuun akka itti aanutti dhiyaata. Rakkoo tasgabbii Wallagga Lixaatti tureen meeshaalee waraanaa saamaman deebifamuu komaandi poostiin godinichaa beeksisee jira. Waajjiraaleen tajaajilli isaanii gufatee tures gara hojii idileetti deebi'aa jiraachuu komaandi poostichi beeksisee jira. Qindeessaan waajjirichaa obbo Dajanee Gabramaariyaam akka ibsanitti meeshaalee waraanaa fi biroo saamamaa turan deebifamuu ibsanii jiru. Haaluma kanaan kilaashiin 110 meeshaalee waraanaa durii 326 rasaasni 4000 ol shubbixiin 41 fi boombiin harkaa 20 boba'aan baarmeelli 50 konkolaattonni mootummaa fi dhuunfaa 14 mootorsaayikiloonni 28 deebifamuu beeksisanii jiru. Aanaalee 20 fi magaalota 3 irratti konferensiin nageenyaa gaggeeffamuus qindeessichi ibsanii jiru. Godina Kaamishii fi Wallagga Lixaatti sochiin uummataa eegaluus ibsanii jiru. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp teekinooloojii nukileeraa Saawud Arabiyaatti gurguruuf akka jedhu dhaga'ame. Guutuu gabaasa kanaatiif Tolchaa Huseen waan qindeeffate qaba. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp teekinooloojii nukileerii Saawud Arabiyaatti gurguruuf jechuun beekame. Pireezidaant Tiraamp torbee tokkoon dura ogeeyyii nukileerii biyyattii Waayit Haawusiitti waamsisuun dhimmicharratti mari'achuun isaaniis ibsameera. Gurgurtaa teekinooloojii kun Saawud Arabiyaa gara fuulduraatti nukileerii oomishisuu dandeessisas jedhameera. Kun immoo jiddu galeessa bahaatti wal dorgommiin meeshaalee waraanaa akka uumamu taasisa shakkiin jedhus jira. Pireezidaant Doonaald Tiraamp dhimmicha osoo koongirensii biyya isaaniitti hin dhiyeessin gurgurtaa adeemsisuu barbaadaa jira jechuun komiileen hedduun irratti ka'aa jiru. Gama biroon immoo jijjiirraa teekinooloojii nukileeraa adeemsisuun heera biyyattii kan cabsu ta'uu dubbatamaa jira. Pireezidaantiin seera biyyattii isaa hin kabajne biyya gaggeessuuf hamilee hin qabu jechuun namooti hedduun qeeqa jabaa Tiraamp irratti dhiyeessaa jiru. Miseensonni seera baastuu mana maree 3 anas gama isaaniin Saawud Arabiyaa dhimma du'a gaazexeessaa Jamaal Kaashoogiin lola Yaman waliin gaggeessaa jirtuun wal qabatee gurgurtaa nukileerichaa irratti sodaa qaban ibsaa jiru. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo oduun guyyaa har'aatiif qindeeffannee goolamnee jirra. Yeroo biraa oduutti aanuun hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u.